Hangafoota oduu waldaa ifa fayyinaa addunyaa keessatti konfiraansii hafuuraa guyyaa 3f gaggeeffame haala gaariin xumurame. Googiliin tajaajila hiikaa afaanii keessatti afaan Oromoo fi afaan Tigiree dabale. Biyyoo ji'arraa fudhatameen yeroo jalqabaaf biqiloota biqilchuun danda'ame. Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Amma TV ifa fayyinaarraa oduu ifaa isiniif dhiyeessina. Oduu waliin ani Birmaduu Shuma. Eebila afurii haga ja'a bara 2014 waldaa ifa fayyinaa addunyaa keessatti konfiraansii hafuuraa guyyaa 3f gaggeeffame haala gaariin xumurame. Konfiraansii kana irratti namoonni biyya garaa garaa irraa dhufuun kan hirmaatan yoo ta'u, lubbuun 180 mootummaa dukkanaa jalaa gara mootummaa ifaatti darbaniiru. Bal'ina oduu kana Tigist. Waldaa ifa fayyinaa addunyaa magaalaa Bishooftuu caamsaa 5 hamma 7 bara 2014 konfiraansii hafuuraa taasifameen namoonni hedduun biyyoota garaagaraa irraa dhufuun kan irratti hirmaatan yommuu ta'u, sagantichi haala ho'aa ta'een caamsaa 5 bara 2014 eegalameera. Sagantichi kadhannaaf waaqeffannaan kan saaqame yommuu ta'u, Waaqayyo dhaloota kanaaf eebba godhee kan nuuf kaasee namni Waaqayyoo ergamaa Geetahuun Imruu sagalee Waaqayyoo mata duree hojii fayyisuu Waaqayyoo jedhuun humnaaf dinqiin lallabaniiru. Lallabaan boodaas namoota dhukkubsataniif kadhataniiru. Namoonni hedduus hidhaa seexanaa jalaa bilisa ba'aniiru. Guyyaa kanattis lubbuun 87 Yesuusitti amananiiru. Sagantichi tifuufuun caamsaa 6 bara 2014 kadhannaan kan eegalame yommuu ta'u, namoonni kanaan dura namni Waaqayyoo ergamaa Geetahuun Imruu kadhatanii fi fayyina argatan saba Waaqayyoo fuulduratti dhugaa ba'aniiru. Isaan keessaa jiraataa magaalaa Bishooftuu kan ta'an obbo Mangistuu Haayilee namoonni isaan reeboon miidhaa isaan irraa ga'een waggaa 3f dubbachuu hin danda'an ture. Mana yaalaa garaagaraa deemanis fayyuu hin dandeenye. Dhuma irrattis gara waldaa ifa fayyinaa addunyaa dhufan. Namni Waaqayyoonaaf kadhatanii ni fayyita, afaan kees ni hiikamanaan jedhan. Sansalanni koo narraa cite dubbachuu danda'e jechuun dhugaa bahaniiru. Ittaan sunis faarfataan Solomoon Alamuun faarfannaan kan tajaajile yommuu ta'u, paastariin waldichaa paastar Ifaajii Nagaan sagalee Waaqayyoo mata duree kiristiyaanni wanta yaaduu qabu jedhuun Filiphisiyoos boqonnaa 4:4 irratti hundaa'uun barsiisaniiru. Barsiisaan boodaas namni Waaqayyoo ergamaa Geetahuun Imruu akkuma hafuurri Waaqayyoo isaan gaggeesseen namoota dhukkubsataniif kadhataniiru. Sagantaa kanarrattis lubbuun 23 Yesuusitti amananiiru. Haaluma kanaan sagantaan guyyaa Sanbataa caamsaa 7 bara 2014 kadhannaan kan eegalame yommuu ta'u, faarfataan Solomoon faarfannaan tajaajileera. Biyya Naayijeeriyaa irraa kan dhufan paastar Saamu'eel sagalee Waaqayyoo mata duree dhoksaa Waaqayyoo jedhuun barsiisaniiru. Barsiisaan boodaas namni Waaqayyoo ergamaa Geetahuun Imruu namoota dhukkubsataniif dibata irratti ajaja baasuun kadhatanii namoonni fayyina battalaa argatan dhugaa bahaniiru. Keessattuu immoo dubartiin waggaa 8f dhaga'uu kan hin dandeenye kadhata namni Waaqayyoo taasisaniin fayyina battalaa argattee dhaga'uu dandeesseetti. Sagantaa kanarrattis lubbuun 62 Yesuusitti amananiiru. Walumaa galatti sagantaalee guyyaa 3 kanatti namoonni hedduun dhukkuba garaagaraa irraa bilisa ba'aniiru. Namoonni danuu hafuura raajiin jajjabeeffamaniiru. Lubbuun 172 mootummaa dukkanaa jalaa ba'uun mootummaa Waaqayyootti dabalamaniiru. Abboota amantaa hangafa faarfattoota Oromoo fi hojii lubummaa waggaa 30 oliif haala hin mijanne keessatti wangeela Kiristoos labatatti aanuuf dabarsaa kan turan lubni Caalii Fufaas konfiraansii kana irratti argamaniiru. Abbootii amantaa waldaa kiristaanaa wangeela Kiristoos labsuun aarsaa guddaa kaffalan keessaa luba Caalii Fufaa isaan tokko. Hojiin hojjetan baay'ee ta'us isaan muraasa yoo ilaalle waggaa 4f barumsa bu'uuraa yookiin masarata timirti barsiisaniiru. Waggaa 30 oliif luba ta'uun wangeela Kiristoos dhalootatti labsaniiru. Kana malees hangafa faarfattoota Oromoo yommuu ta'an, warran faarfannaa galata Waaqayyoo barreessan keessaa hangafaa fi dursaadha. Maaliif yeedaloo aadaa durii gara faarfannaa fiddan jedhamanii yommuu gaafataman wanti isaan deebisan, faarfannoonni durii yeedaloon isaanii kan afaan Ingilizii waan ta'eef sabni akka garaasaatti Waaqayyoon waaqessuu hin rakkata ture. Kanarraa ka'uun maaliif ulfina Waaqayyoof itti hin faarfannu jechuun gara faarfannaatti fidee jedhan. Luba Caalii Fufaan sagantaa kanarratti argamuun saba Waaqayyoo eebbisuun faarfannaa isaanii keessaas faarfataniiru.
Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya amma immoo oduu waldaa kiristaanaa keessaa ba'uun oduuf odeeffannoo biyya keessaaf alaa torban kana walitti qabanne. Googiliin tajaajila hiikaa afaanii keessatti afaan Oromoo fi afaan Tigiree dabale. Dhaabbanni Googilii tartiiba tajaajila hiikaa afaanii keessatti afaanota namoota miiliyoona 300 dubbataman waliigalaan afaanota 24 haaraa dabaleera. Uummanni Oromoo afaansaa afaan Oromoo wajjin cunqursaa ulfaataa bara hedduu jala hulluuqee afaansaa qubee ta'ee bocame sagalee ta'ee dubbate afaan barnootaa ta'ee guddate kitaaba ta'ee mul'ate har'as oduu gammachiisaa qabatee as ba'eera. Dhaabbatichi afaanota namoota miiliyoona 300 dubbataman waliigalaan afaanota 24 haaraa gara tajaajila hiikaatti dabaluun kanneen keessaa afaanota Afrikaa 10 yoo ta'an afaan Oromoo fi afaan Tigiree warreen keessatti dabalamanidha. Hacuuccaa jaarraa lakkoofsisee booda afaan Oromoo afaan turjumaanaa Googiliitti dabalamuun gammachuu uummata Oromooti. Dhaabbati Googilii afaanota amma tajaajila eegalan dabalate waliigalaan afaanota 133 tajaajila hiikaa afaanii kana irratti akka hirmaatan beeksiseera. Yaa'iin dhaabbilee amantaa waliigaltee kutaalee Itoophiyaa garaa garaatti hojjechuuf dandeessisu mallatteesse. Yaa'iin kun kutaa Itoophiyaa adda addaatti hojii ijaarsa nageenyaa duudhaalee waloo fi nageenya irratti akkasumas walitti bu'iinsa dhaabuu hojjechuuf dandeessisan irratti sanada waliigaltee mallatteesseera. Dhaabbatichi baankii intarnaashinaalii Awwaash waliin ta'uun hojiiwwan adda addaa hojjechuun waliigalticha kan mallatteessedha. Sanada waliigaltichaa pirezidaantii baankichaa obbo Taganyi Shifarraa'uu fi barreessaa waliigalaa dhaabbatichaa Qees Taganyi Taaddalaa mallatteessuu ragaa yaa'icharraa argame ni mul'isa. Abbaa ijoollee 11 fi maanguddoo umurii waggaa 69 barataa Taaddasaa Gichillee barattoota yuunivarsiitiin Jimmaa haaraa simate keessaa isaan tokko ta'uun himame. Qormaata seensaa fudhachuun qabxii 502 galmeessuun yuunivarsiitii Jimmaatti kan ramadaman barataa Taaddasaa Gichillee godina Wallagga Lixaa aanaa Ganjii ka'uun hiriyoota ijoollee isaa hiriyoota barnootaa taasifachuun maqaa maanguddoo jedhu moggaatti gatanii barataa qaxalee ta'uun yuunivarsiitii Jimmaatti argamaniiru. Turtii yuunivarsiitiitti taasisaniin barnoota doktariitii fayyaa qorachuu fi hanqina damee yaalaan jiran sirreessuun lammiilee Itoophiyaa tajaajiluu kan barbaadan ta'uu ibsuu isaanii ragaan yuunivarsiitii Jimmaatti Inistituutii Teekinooloojii irraa argame ni mul'isa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya amma immoo gara oduu biyya alaatti isin dabarsina. Biyyoo ji'arraa fudhatameen yeroo jalqabaaf biqiloota biqilchuun danda'ame. Saayintistoonni biyyoo ji'arraa argameen yeroo jalqabaaf biqiloota biqilchuu kan danda'an haalli kun ilmi namaa ji'arra yeroo dheeraaf turuu akka danda'u kan akeekee fi tarkaanfii murteessaa ta'edha jedhaniiru. Qorattoonni abuurtonni ergama xiyyaarsamii Appoolootiin yeroo gara ji'aa deeman saamuda biyyoo bara 1969 hanga 1972tti funaananii fidan fayyadamuun biqiloota irratti biqilchuun danda'amee jira. Haaluma kanaan naasaan bara 1972 booda yeroo jalqabaaf bara 2025tti addeessa ji'aarra dhala namaa deebisee qubachiisuuf karoorse. Gareen kun karoora kana milkeessuuf tumsii hedduun akka isaan barbaachisu himaniiru. BBCtu gabaase. Hooggantoonni mana amantaa kiristaanaa haleellaa poolisii Israa'el sirna awwaalcha gaazexeessituu Sharon Abuun Haqlaaq irratti raawwatan balaaleffatan. Paatriyaalikiin Laatiin Yerusaalem sirna awwaalcha Sharon Abuun Haqlaaq irratti weerara poolisii jechuun Israa'el waldaa kabajuu dhaabdeeti jechuun himataniiru. Kibxata darbe humnoota Israa'eliin kan ajjeefamte gaazexeessituun Aljaziiraa Sharon Abuun Haqlaaq namoota reeffa ishee qabatanii deeman poolisiin reebuun aangawoonni Israa'el mirga namoomaa sarbuu fi mana kiristaanaa kaatolikii hin kabajne jechuun himataniiru. Poolisiin Israa'el awwaalcha gaazexeessituu Sharon Abuun Haqlaaq kan rasaasaan rukutamtee duuteerraa haleellaa raawwachuunsaa kan yaadatamudha. Maddi keenya Aljaziiraa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu nuti hanga ammaatti qindeeffanne kanneen turanii kan isin faana ture ani Birmaduu Shumaati. Oduu biraan hanga walitti deemnu.